Shalom shalom sabni waaqayyoo bakka jirtan maratti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu baga jiraattan baga jiraanne waaqayyoo sa nagaa namaaf kennu kana guddaa goonee galateeffanna. Jaalala waaqayyoo ta'ee fedha waaqayyoo ta'ennaan waaqayyoo ergaa yeroo kana ergaa bara kana natti kenninaan qabadhee dhiyaadheera. Lallaba dubbii sagalee waaqayyoo mata duree waan gidduu kana ta'aa jiru jedhu irrattan sagalee waaqayyoo dubbadha. Kutaa macaafa qulqulluun ka'umsa godhadhee ka'een dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 14 fi lakkoofsa 18 irra kan jiru nan dubbisa. Jarri karaatti waa'ee waan gidduu sana ta'e hundumaa kaasanii haasaayin adeemu turan. Lakkoofsa 18 irraa itti fufeeroon dubbisu akkas jedha. Isaan keessaa inni Qileyoophaa jedhamu tokko deebisee warra Yerusaalem jiraatan keessaa waan gidduu kana mandaricha keessatti ta'e kan hin beekne si'uma duwwaadha jedha. Waaqayyo sagalee kana akka inni nutti dubbatuuf walii wajjin gabaabaatti waaqayyoon in kadhanna. Yaa Waaqayyo ati guddaadha, guddaan si gararraan jiru, beekaadhati, beekaa beektotaan olii, wanti dhalootaaf galaanaa siif karaa, wanti dhalootaaf ulaagaa siin hin danqu, waan hundumaa gochuudhaaf aangoon hundinuu aboon hundinuu si harka kan jiru, si galateeffanna maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Bara rakkinni akka yandoo jandisu rakkina nurraa caamsite jiraadhaa jettee ayyama jireenyaa nuuf kennite guddaa goonee si galateeffanna maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Egaa yaa gooftaa sagalee kana kan dhaga'an sabni kee biyya keessaa taa'anii biyya alaa baadiyaa taa'anii magaala taa'anii sagalee kana dhaga'aatii kan jiran maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana akka hubataniif sammuun nama hundumaayyuu akka banamu sin kadhadha. Akkuma dubbiin kee dubbatu macaafa haa hubataniif sammuu isaanii ibseefidha. Sammuu keenya nuuf ibsuun dukkana barootaa nurraa ibsuun sagalee kanaan jaalala kee haa ta'u. Sagalee kana kan morman akka dhaloonni sagalee kanaan hiikaman beekee akka dhaloonni sagalee kanaan fayyan beekee seexanni yeroo kana fayyadamuuf akka namni sagalee kee kanaan dhaggeeffanneef yeroo isaanii fayyadamee yeroo namoota biizii godhee seexanni irratti hojjechuu kan barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin akka deebi'ee hin kaanetti harka keetiin rukutamee akufu. Sagalee kee kanaan biyya hundumaatti maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikni furmaanni guddaan haa ta'u. Sagalee waan gidduu kana ta'u jedhu yeroon dubbadhu gidduu kana qormaata seexanaa keessa kan jiran dhukkubsatanii kan ciisan furmaata kan dhaban diinagdeen isaanii kan dhukkubsatu hafuuraan kan dhukkubsatan fooniin kan dhukkubsatan maqaa Yesuus Kiristoosiin dukkanni barootaa jireenya dhaloota kanaarraa maqaa Yesuusiin haa ka'u. Sagalee kee nutti dubbadhu si dhageenya maqaa ilma kee Yesuusiin aameen. Sagalee waaqayyoo kutaa nama dubbisee wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 14-18 irraan dubbisee wangeelli Luqaas kuni wangeelota arfan keessaatii isa sadaffaa irratti arginudha. Wangeela isa sadaffaa irratti barreeffamedha jechuudha. Wangeela Luqaas kana akkuma caaffata isaa jalqabaa irratti arginu kan barreesse Luqaasidha jedhameeti kan inni yaadamu yookiin kan inni tilmaamamu. Luqaas kan inni barreesse waggaa araaraa 70 hanga waggaa 80 gidduu kan jiru kana gidduutti barreesse. Kan inni barreessee fi nama Theophilus jedhamu nama biyya Greek nama sanaaf barreessa isa qofaafis otoo hin taane kan inni barreesse namoota hundumaafis akka ifa ta'uuf sagalee kana barreessa. Kaayyoon barreessaa wangeela Luqaas kana maa inni jettanii yoo ilaaltan wangeelli Luqaas kun wangeela warra badan barbaaduudhaaf barreeffamedha. Sababiin isaa iyyuu wangeeluma Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irraa yoo ilaalle ilmi namaa warra badan barbaaduuf fayyisuudhaaf dhufee jedha. Kanaaf wangeelli Luqaas kuni warra badan barbaaduudhaaf wangeela barreeffamedha jechuudha. Ijoon dubbii amma dubbachuuf jedhu kana argachuudhaaf gara wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 47tti deebinee yoo ilaalle dabarfamee kennamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nutti agarsiisa. Kutaan kun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti ergama abbaan itti kenne raawwachuudhaaf yeroo dhufe biyya lafaa kana irratti hojii abbaan itti kenne erga raawwateetii booda harka cubbamootaatti dabarfamee kenname. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harka cubbamootaatti dabarfamee kenname fannifamee yeroo du'e namoonni akka dhuunfaatti gidduun sun maal fakkaata? Akka maatiitti maal fakkaata gidduun sun? Akka waldaa kiristaanaatoo akka guutummaa biyyattiitti gidduun sun maal ture kan jedhu
sagalee waaqayyoo kana nutti dubbata. Waan gidduu sana ta'e qofaallee oton taane sagalee kanaan qabne immoo waan gidduu kana akka guutummaa addunyaa kanaatti ta'aa jiru waaqayyoo dhoksaa gidduu kana biyya keenya irratti hojjetamaa jiru inni nutti dubbata. Kanaaf yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos dabarfamee kenname akka nama dhuunfaatti, akka maatiitti, akka waldaa kiristaanaatti yeroo baay'ee abdii kutachiisaa, yeroo baay'ee boosisaa ture. Sababiin isaa iyyuu maaliif abdii kutannaa keessa galan namoonni yoo jettanii warri gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatan kuni yeroo gooftaa Yesuus du'atti dabarfamee kenname boo'icha guddaa, abdii kutannaa guddaa keessa kan isaan galanii fi jireenya isaanii har'aarra milkaa'ina addunyaa kanarraa isa har'aarra kan isaan ija isaanii irra kaa'atan, kan isaan abdii godhatan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Yeroo gooftaa keenya Yesuusitti du'i faradame yeroo inni du'u abdiin jireenyaa, abdiin barnootaa, abdiin tajaajilaa, abdiin guddinaa, abdiin milkaa'inaa namoota keessaatti du'eera. Sababiin isaa iyyuu maddi abdii isaanii inni guddaan qabeenya isaanii turre, beekumsa isaanii turre, humna isaanii turre. Kan isaan abdii godhatan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yeroo nachi du'e inni du'uu qofa otoo hin taane abdiitu nama keessaatti du'e. Har'as sagalee kana gara yeroo gidduu kanatti finnee yoo ilaalle gidduu kana dhaloonni yerootti abdii kutannaa keessa jiru, inni baratu abdiin barnootaa yeroo keessatti du'e, inni daldalu abdiin daldalaa yeroo keessatti du'e, inni tajaajilu abdii kutannaa keessa yeroo jiru deemsa karaa Emaus fakkaata deemsi jireenya bara keenyaa kuni jechuudha. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aatii ka'ee abdiin isaanii duukaa ka'eera. Sababiin isaa iyyuu Yesuus yeroo du'e abdiin isaanii duukaa waan du'eef abdii kutannaa karaa Emaus irraa haasa'aa deemu turan. Karaamti Emaus iyyuu deemsa abdii kutannaati. Kanaaf yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ka'ee karaa hin shakkisiisne yookiin karaa hin mamsiisne namootatti of mul'isu yeroo sanaa jalqabee abdiitu isaan keessaatti ka'e. Haleluuyaa. Har'as waa'ee biyya keenyaaf abdii kutannaa keessa kan jirtan, akka dhuunfaa keessanitti abdii kutannaa keessa kan jirtan, waldaan kiristaanaa kufaatii hafuuraarraa kan ka'e waaqeffannaaf jireenya kiristaanummaaf abdii kutannaa keessa jirtu misraachoo waaqa biraa ergaan tokko gadhiifameera. Yesuus Kiristoos gidduu kana abdii namootaa du'e hin kaasa. Elaa obboleettii ko, elaa obboleessa ko, abdiin kee du'ee kan jiru si'achi ani naman ta'u, si'achi baradhee naman ta'u, si'achi milkaa'uu hin danda'u, si'achi baradhee iddoo fagoo ga'uu hin danda'u kan jettu seexannis kanaan qabee lola guddaa kan sitti bane gidduu kana waaqayyo abdii kee kufee sana hin kaasa. Abdiin dhaloota keenya keessatti du'e maqaa Yesuusiin hin ka'a. Akka guutummaa addunyaatti maaltu ture yeroo sana yoo jettan dukkanatu ture. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9 fannoo irra turetti guutummaa addunyaa kanarra dukkanatu ture. Har'as yoo ilaalle dukkanni kun biyya keenyatti uffatee jira. Jireenyi namaa yeroo dukkanaan guutame, haalli jireenya dhalootaa yeroo itti dukkanaa'e, yeroo itti hundumtuu natti dukkanaa'e jedhurra jirra. Dukkanni gidduu sana ture itti fufeen dukkanoone deebi'ee waaqayyo ibseera, namoota baay'eef ifeera. Sababiin gidduu sana namootatti dukkanaa'ee fi sa'aatii 6 hanga sa'aatii 9 akkuma sagalee waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifa jedhu akkuma Yesuus ifa ta'ee biyya lafaa dhufee biyyi lafaa kun immoo hojii isa dukkanaa sana hojjechuudhaaf dukkanatti da'attee ifa kana of gidduudhaa dhaamsite. Yeroo ifti kun namoota gidduudhaa dhaamu guutummaa addunyaatti dukkanaa'e. Har'as sababni addunyaa keenyatti dhalootatti dukkanaa'eef maayini yoo jennee ilaalle dhaloonni har'ayyuu otoo waaqayyo nu ibsu hojii isaanii isa dukkanaa sana hojjechuudhaaf dukkanatti da'oo godhatanii ifa kana baqachaa jiru. Kanaaf dukkanni gidduu kana akka nurraa ka'uudhaaf hojii keenya dukkanarraa deebi'uu qabna. Waaqayyo hin ibsa. Jireenya keetti kan dukkanaa'e, mana keetti kan dukkanaa'e, tobarattu kan sitti dukkanaa'e, natti dukkanaa'e jechaa kan jirtu ifichi yeroo kana gara mana kee dhufeera. Hin ifa maqaa Yesuusiin si'achi sitti dukkanaa'e hin hafu. Wanti gidduu kana ta'aa jiru waan akkamiiti? Maaliif mata duree waan gidduu kana ta'aa jiru jedhu irratti lallabaa jirta? Maali gidduu kana ta'aa jiru kan jedhu gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Wanti gidduu kana ta'aa jiru waan abdii kutachiisaadha yookiin waan abdii nama kutudha. Yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dabarfamee kenname abdii kutannaa guddaatu ture. Maaliif yoo jettan warri karaa Emaus irra adeeman yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa sadaffaa du'aa ka'ee akka nama tokkotti duukaa haasaa adeemu isa ta'uu hin barre gaafanii duukaa haasa'u. Maaliif
iji isaanii ittifamee tureedhaani waan isaan haasaan baruudhaaf iji isaanii ittifameera akka nama taraa tokkotti duukaa isaa deema. Yeroo san akkas jedhaniin waan gidduu kana mandara keenya keessatti ta'aa jiru waa'ee namicha Naazreet Iyesuus Kiristoos jedhanii itti haasaatii otoo adeemanii akkas jedhani. Luqaasuma 24 lakkoofsa 18 kaasnee yoo ilaalle keessumaa lakkoofsa 21 irratti akkas jedha. Inni Israa'eliin furu isa jennee abdannee turree inni garuu har'ayyuu iddoo awwaalame guyyaa sadaffaa isaatii jedhan. Luqaas 24 lakkoofsa 21 gaafa laaltan kan abdii Israa'eliif ta'u isa jennee turre inni iyyuu har'a erga awwaalame guyyaa sadaffaa isaatii jedhan. Abdii kutannaa isaan keessa jiru ittimu. Sababiin abdii kutannaa deemsa warra karaa Emaa'us irra jiranii maa inni yoo jettan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yerusaalem keessatti ajjeefamee awwaalamee jira. Isaan kiiloomeetira 11 irraa fagaatanii mandara Emaa'us jedhamtu keessa ga'aniiru. Bakka Yesuus jiru irraa fagaachaa adeemuun isaanii abdiin kutannaan isaanii akka itti caaluuf sababa ta'eera. Har'a abdiin kutannaan akka biyya keenyaatti jiru maa inni dhaloonni abdii kutannaa keessa jiru maaliif yoo jettan sababiin abdiin kutannaan biyya keenyaaf dhaloota keenyaaf itti caalee fi yaada Waaqayyoo irraa fagaachaa adeemne. Sababii yaada Waaqayyoo irraa fagaachaa adeemneef abdii kutannaan itti caale. Akkas jedhu abbooliin Oromoon gaafa dubbattu gaafa mammaakuu akkas jedha. Bishaan otoo kofalchiisu nama nyaataa jedhu. Har'a namoonni baay'een yaada Waaqayyoo keessa otoo kolfanii otoo hin beekamiin deemanii hin sokkan yaada Waaqayyoo keessa. Laabboleetti nana sokkaa jirta. Ela tuman seeyin sokkaa jirta yaada Waaqayyoo keessa ba'aa jirta. Ela obboleessa koo ba'aa jirta. Sokkaa jirta mootuma kolfitoo tuma qoostuu deemaa jirta yaada Waaqayyoo keessa. Kottu gara Waaqayyootti deebi'i. Kottaa gara Waaqayyootti hin deebina. Kanaaf yaada Waaqayyoo irraa fagaachaa gaafa deeman abdii kutannaan itti caale. Kottaa gara Waaqayyootti hin deebina. Waaqayyoo abdii dhalootaa du'e deebisee hin kaasa. Haleluuyaa. Kanaaf gidduu kana Waaqayyoo abdii kutannaa kana biyya keenya irraati hin kaasa. Yerusaalem irraa fagaachuun isaaniif sababa ta'e abdii kutannaatu itti caale. Har'a nu yaada Waaqayyoo irraa fagaannee jirra. Dhaloonni yaada Waaqayyoo keessa hin jiru. Mana Waaqayyoo keessa malee yaada Waaqayyoo keessa hin jiru. Kottaa gara yaada Waaqayyootti hin deebina. Har'a dhaloota keenya biyyi lafaa kun daandii jireenyaa itti cufee daandii guddinaa itti cufee dhaloota keenya jireenya milkaa'ina paasoordii isaa dhokataa itti naqee cufee dhaloota keenya baay'ee abdii kutachiisee boosisaa jira. Warri gara Waaqayyootti deebitan warri yaada Waaqayyoo keessa jirtan garuu misraachoo warri biyya lafaa jireenya biyya lafaa kana yoo cufataniyyuu jireenya abdiin kutanne jireenya abdii kutannaa hin qabne jireenya boo'icha hin qabne jireenya gadi hin deemne mirga Waaqayyootti dhaqnee akka jiraannuuf paaspoortiin isaa harka Waaqayyoo nu hojjetameera. Hoo haleluuyaa. Sakanatu baay'ee na gammachiisa. Warri biyya lafaa akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu seexanni istirateejii sababa bal'ifachuuf ajandaa isaa fudhatee gara biyya lafaatti gad darbatame teessuma isaa wajjin waan ta'eef har'a warra kansaaf malee miseensota warra kansaaf malee teessuma hin kennu. Kanaaf namooti baay'een baratanii teessuma hin qaban warri dhugaa warri ifichatti amanan warri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhugaatti amanan baay'een isaanii har'a moggifamoodha. Sababiin har'a moggifamtee fi handaara jirtu sababiin har'a duubatti qabamtee fi maaliif beektaa Waaqayyo akkas jedha. Teessoo mirga kootii waan qabduuf har'a biyyi lafaa si jalaatti cufee abdii si kutachiiseera ta'a. Nan dhufa na eegeedha Waaqayyo. Abdii kutannaan kun gidduu kana maqaa Yesuusiin sammuu keerraati hin ka'a. Lammaffaa waan gidduu kana ta'aa jiru waan akkamiiti isa jedhuuf gidduu kana addunyaa keenya irraa waan akkamiitu jira kan jedhu gaaffii isinitti ta'e haasaa akka abjuu nama godhutu jira. Haasaa akka abjuu nama godhu. Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 22 irratti akkasittiin jedhan gooftaa Yesuusiin warri karaa Emaa'us irraa abdii kutachaa deeman sun namoota gara keenyaa keessaa dubartoota gara keenyaa keessaati dubartoonni dhaqanii iddoo awwaalaa dhaqanii dhufan immoo ganama kana akka abjuu nu godhanii jedhanii sa'aatiin isaan akkas jedhan kuni sa'aatii hirribarra jiran miti halkan miti guyyaa mato deemanii abjuu ta'an warra kamtu sababa ta'ee fi akka abjuu isaan ta'anii fi warra iddoo awwaalaatti dhufe. Isaanillee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin iddootti awwaalame ilaaluutti dhaqan har'a ammoo gara keenyatti deebisnee ilaallee warri dhaloota keenya haasaatiin akka abjuu godhan warra kami yoo jettan warra abjuun isaanii abjii du'aa ta'e barana hin duuna barana ba'uu hin dandeenyu barana darbuu hin dandeenyu haalli qaala'insa jireenya addunyaa ol ka'eera jiraachuuf nutti ulfaata haalli naannoo sirrii miti jedhanii warra haasaatiin mul'ata dhaloota keessatti ajjeesan. Warri akkasii warri jireenyi isaanii abjuun isaanii iddoo awwaalaa jiru. Deebi'a maqaa Yesuusiin sammuun keessan lafa awwaalaatti haa galu.
sammuun keessan du'a keessaa galu dhaloonni keenya baay'een isaanii du'a abjatu rakkina irratti abjatu kanaaf namoota baay'eetu abjuu ta'e warri iddoo awwaalaatii galan sammuun isaanii har'ayyuu warri du'aa haasa'u dhaloota gidduutti abjii kutannaa haasa'u akka abjuu godhu maaliif kana jette maaliif dhalooti keenya abjuu ta'uusaa maaliif dhaloonni keenya abjuu ta'eera jette yoo jettanii waan hin jedheef hin qaba yeroon kun gidduun kun yerootti dhaloonni waan harkatti baatu dagatee akka waan gateetti iddoo kaaniitii barbaadu keessa jirra dabalata dhaloonni keenya yeroo kana otoo deemuu lafa jiru irraanfatee booda sammuutti deebi'ee jiru dhaabbatee yeroo yaadu keessa jirra dhaloonni keenya yeroo kana lubbuutti jirra malee sammuutti hin jiru lallaba koo yeroo duraa keessatti mata duree lafa kufanii kaanii deemsa haaraa eegaluu jedhu keessatti dubbadheera ammos cimseen dubbadha kana dhalooti sammuutti hin jirre kuni dhalooti akkasumaan lubbuutti jiru jireenyaaf jiraatu kuni yoo sammuutti deebi'e malee sammuun dhaloota kanaa har'a hin jiru wanti miimoorii sammuu dhaloota kanaa jeeqe maqaa Yesuusiin addunyaa keenya gadhiisee haa godaanu nan jedha maqaa Yesuusiin sammuun dhaloota miimoorii sammuu dhaloota bakka deebi'u sa'aatii kana kanaaf sagaleen Waaqayyoo akkas jedha karaa Isaayyaas raajichaa gaafa dubbatu boqonnaa 40 lakkoofsa 1 irratti jajjabeessaa saba koo jajjabeessaadha har'a nuti lafa jirrutti waldaa jirru keessatti waajjira hojjennu keessatti lafa dhaabbata lafa daldala keenyaatti lafa oollutti lafa bullutti wal jajjabeessaa irra moo abdii wal kutachiisaa jirra wanta dhalootatti haasaa buuse kana afuura sammuu dhalootaa keessaa fuudhe kana maqaa Yesuus Kiristoosiin dheera biyya keenya irraa sa'aatii kana haadhamu inna kanaaf Waaqayyo gidduu kana haasaa akka abjuu nama godhu kana afaan dhalootaa irraa hidhaa haasaan asii gadi haasaan achii gadi haasa'amu kun har'aa booddee ittiin fufuu maqaa Yesuusiin sammuun dhaloota keenyaa hingala boru baratanii iddoo guddaa kan ga'an biyyaaf kan abdachiisan sammuun isaanii diinaan kan qabame har'aa jalqabee maqaa Yesuusiin biyya keenyaaf furmaata kan ta'an sammuun isaanii harka diinaatti hingala sadaffaa wanti gidduu kana ta'aa jiru maa inni jettan taatee dhuma barichaatu ta'aa jira taatee dhuma barichaa walumatti qabee isa cuunfee yoon isinitti mee wanti gidduu kana ta'aa jiru maa inni yoo jettan shortilii gabaabsee yoon kaa'e deebii ta'a jedhee kan yaadu deebiis kan ta'u wanti gidduu kana ta'aa jiru taatee dhuma barichaati Maatiyos 24 lakkoofsa 3 kaasnee gaafa dubbisnu bartoonni Yesuusiin qofaatti baafatanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin taatee bara dhumaatti ta'u nutti miittiin jedhan yeroo biyya lafaarra ture ennaan akkas jedhe namooti baay'een irraa ni kaatu namoonni baay'een wallaalchifamu ani masiidha jedhanii dhufanii raajonni sobduu biyya lafaa kanarratti namoota baay'ee hin wallaalchisu kanaaf fedhen akeekkadhaa ittiin jedhe akeekkadhaa jedhe hin na'ina lolaaf oduu lolaa hin dhageessu jedhe lakka wanti gidduu kana ta'aa jiru taatee bara dhumaati lolaaf oduu lolaa hin dhageessu raajonni sobduu hin ka'u masiidhaan jedhanii dhufu namoonni Waaqayyoo ilaalladhaa akeekkadhaa yeroon kun yerootti raajonni sobduu biyya lafaarratti baay'achaa jiran maqaa Waaqayyootiin deemu ergaa waaqarraa qabani ergama waaqarraa warra hin qabne warra akkasii dhaloota baay'ee wallaalchisu darbee taatee bara dhumaa keessatti lolaaf oduu lolaa hin dhageessuudha naannaarra haasaa akkuma dura dubbadhee haasaa akka abjuu nama godhu oduuf oduu lolaatu baay'ata haasaan lolaa yeroo baay'atu taatee bara dhumaati lakka wanti gidduu kana ta'aa jiru taatee bara dhumaati kana qofaallee otoo hin taane sabni sabarratti hin ka'a mootummaarratti hin kaa'edha sagalee Waaqayyo taatee bara dhumaa keessa ta'uu qabudha kuniyyuu jalqaba ciniinsuuti xumura isaa miteedha wanta gidduu kana ta'aa jiru wanti nuti addunyaan keenya dhaloonni raajeffatan kun kana caalaayyuu wanti kana caalu ta'uu danda'a sagalee Waaqayyo jalqaba ciniinsuuti wanti kana caalu dhufuu danda'edha wanta ta'eef namni namarratti ka'uun dhaloonni dabarsanii wal kennuun taatee bara dhumaati la wanti gidduu kana ta'aa jiru abjuu sinin godhin wanti gidduu kana ta'aa jiru eessaa dhufe maaltu ta'een jedhina isa jaarraa hedduu dura gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos 24 irratti dubbatetu har'a raawwachaa jira taatee bara dhumaati seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namoota qabbanaa deemaadha seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namoota qabbanaa deemaadha isa har'a ta'aa jiru maatiif maatii gidduu jaalalli jiru haadhaaf intala gidduu abbaaf ilma gidduu gaa'ela namoota gidduu jaalalli jiru waldaa kiristaanaa keessa jaalalli jiru sabaaf saba gidduu jaalalli jiru wanti gidduu kana ta'aa jiru taatee bara dhumaati adhammoo qabbanaa adeemaa jiraachuu isaayyuu miti badaa jira jaalalli yerootti namni inni dur wal jaallatu wal waamee rakkina wajjin hirmaatu gammachuu irratti waliin hirmaatu akka qoraattiitti ollaasaa sodaatu yeroo kana waan baay'ee nama dhibu taatee bara dhumaa ta'uusaa baay'ee kan inni tilmaamu yeroon kun yerootti namni bineensa caalaa waliisaa sodaatudha
yerootti namni ollaasaa sodaatu balbala walirratti cufatu yeroo namni sodaachaa adeemu eenyuun bineensa otoo hin taane waliisa maaliif taatee bara dhumaati namootatu dabarsee du'atti wal kennaadha sagalee waaqayyooti anatu jechaa jira miti amma dambiitu jechaa jira miti sagalee kana sagalee waaqayyootu jechaa jira bara dhumaarratti dabarsanii wal kennu jaalalli baduun walirratti ka'utu baay'ataadha kanaaf taatee bara dhumaa keenya keessatti hirmaatiin obboleettii ko jaalladhu obboleessa kee jaalladhu obboleettii kee dabarsitanii waliin kenniina kun taatee bara dhumaati taatee bara dhumaa kanaan jilbi keessan kan laafe abdiin keessan kan dadhabe abdii kutannaa keessa kan jirtan maqaa Yesuus Kiristoosiin humni bara dhumaatti diinatti fayyadamee jilba dhaloota keenyaa nyaate sa'aatii kana jalqabee mana keerraa jireenya keerraa maatii keerraa waldaa kiristaanaarraa humna maqaa Yesuusiin akka deebi'ee hin kaanetti dhaheera maqaa Yesuusiin dhahamu inna wanti gidduu kana ta'aa jiru taatee bara dhumaati taateen bara dhumaa kuni maaliif ta'a taatee bara dhumaa kana maaltu ta'a kan jedhu qabxii tokko irratti dubbadha wanti gidduu kana ta'aa jiru taatee bara dhumaati taateen bara dhumaa kun immoo kan inni ta'uu fi amantii namootaatu ilaalama amantii namootaatu ilaalama gaafa karaa Emaa'us irraa namootatti mul'ate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaan faana haasaa adeeme gara mana isaaniitti duukaa galee nyaata cabseeronni kennuuf iji isaanii baname isa ta'uu hin baraniidhaan iji isaanii inni ittifame gaafa banamu isa ta'uusaa hin barani kanarraa kan ka'e bartoota 11tti dhaqanii misraachoo himanii otoo isaan kuni dhuguma dhaayedhanii shakkanii wal gaggaafachaa jiranii qaamumaan ofiisaa gidduu isaaniitti argame nagaan isiniif haa ta'u jedheen haleluuyaa yeroo inni akkas jedhu kun ekeraadhaa jedhaniin innaan maaf mamtanii maaf shakkiin isin keessaa ka'e innoo ana hin sodaatin attiin jedhe kanaan dura yeroo inni waan ajaa'ibaa godhee waan dinqisiisaa godhee waan isaaniiyyuu sammuu isaanii amanuu dadhabu waan dinqii hojjete xinnoorraa waan guddaa hojjete waan hin jirreerraa uume gaafa inni isaan jiraachisu kanaan dura gaafa inni dinqii itti agarsiisu dhuguma ilma waaqayyo raajicha isaa abdachiifame biyya lafaatti dhufeedhaati jedhuuni gaafa rakkinni isaanitti baay'atu waan gidduu sanaatiin amantiin isaanii ilaalame kanaaf ati ekeraadhaa jedhaniin dhaloonni keenya har'aa haala ulfaataa keessa yeroo gallu amantii keenyatu ittiin ilaalama taateen bara dhumaa kun amantii namootaatu ittiin ilaalama akkuma warqiin abidda keessatti ilaalama warqummaan isaa gatii guddaa kan inni fidu iddoo miidhagaa qubarra harkarra mormarra iddoo garagaraa iddoo miidhagaa kan inni ta'u gatii guddaadhaan bitame abidda keessaa ba'eeti abidda keessa hin seenne taanaan wanti maqaa warqummaa qabu warqiin taane yookiin inni nuti artifishaali jennu maqaa warqii fiduudhaaf dhaba'uu danda'a abiddiin jiru taanaan abidda keessatti garuu gaafa ilaalamu warqiidha adda ba'a inni warqiin taane maqaa warqii qabatee jiru maqaa warqii fudhachuu hin danda'u wanta gidduu kana ta'aa jiru anattuu abidda irratti fakkaata qormaanni akka ibiddaa biyya keenya irratti boba'u karaa dhukkubaa karaa rakkina garagaraa wanti biyya keenyatti wal geggeeddaru kuni amantii namootaatu ittiin ilaalama ani nama waaqayyooti ani tajaajilaadhaan jireenya kiristaanummaan jiraadha ani nama qulqulluudhaan nama yaada waaqayyoo eegee jiraatudha namni jedhu gidduu kana amantiinsaa yoonaan kana ilaalama malee yeroo biyyi nagaa hundumtuu nama waaqayyooti hundumtuu raajiidha hundumtuu paasteriidha hundumtuu wangeelaawwiidha hundumtuu faarfataadha hundumtuu nama waaqayyoo hundumtuu qulqulluudha yoom hamma gaafa haalli nagaatti wanti gidduu kana ta'aa jiruun amantii namootaatu ilaalama yeroo itti namoonni wal fakkeessanii jiraatan waaqayyo yeroo baay'ee kennee fi dhaloota wal fakkeessaa jiraataniif kana booda hin danda'amu abiddatu boba'aa jira abidda kana keessatti wanta sirrii hin taaneef wanta sirrii ta'etu adda ba'a wanti gidduu kana ta'aa jiru ani qilleensas natti fakkaata abidda qofaa miti qotee bulaan gaafa midhaan makaratee gara oobdiitti calleeffachuuf fidatu kosiisa keessa jirus midhaanis qilleensatti achi ol darbata yeroo qilleensatti achi ol darbatu qilleensi kun caakkaa gara keessaa fuudhee sokka wanti qilleensaan hin baatamne immoo wanti qilleensi fuudhee hin deemne wanti akka dhagaa wanti akka biyyoo wanti ulfaatina qabu gingilchaadhaan yookiin afarsaadhaaf gingilchaadhaan keessaatii adda ba'a malee soorataaf hin tajaajilu dhagaan biyyoo midhaan duukaa maaliif qilleensi afarsaan gingilchaan itti wal geggeeddaree adda baasa wa tokko asirratti kaasee darba gaafa rakkinni biyya keenya irratti wal geggeeddaru maaliif ta'a kun ta'uun qabu biyya keenya irratti kan jedhu yeroo baay'ee hin ka'a hasaanii naasa'ama ta'uu qaba qilleensi hin jiru taanaan kosiif midhaantu addan ba'u qilleensi hin jiru taanaan qilleensa gingilchaan hin jiru taanaan wanti qilleensa bira darbe wanti akka dhagaafaa gingilchaan hin jiru taanaan midhaan duukaa dhaqee gombisaatti galuu danda'a qilleensi kun ayyuu itti cimee qilleensa ajira itti cimees qilleensa qaba itti wal geggeeddaruunsaa waan miliqee galetu jira waldaa kiristaanaa keessa
waajjira mootummaa keessa, maatii keessa, iddoo garaagaraa, dhaabbata gabaa keessa, dhaabbata hojii garaagaraa keessa waan miliqee galeetu jira. Wanti qilleensa irraa fi gingilchaarraa akka nafne gidduu kana itti wal geeddaruunsaa waan sirriin taaneetu dhokatee galeera. Waaqayyo isa kana calaluuf waa geeddaraa jira. Ibiddi kun cimee boba'uu qaba. In cimee boba'a ammus warri kan waaqayyo ta'an abidda kana keessatti hin tuqaman. Maaliif amantii namootaatu ittiin ilaalamaa, warri gatii sirrii fidan, warri akka warqiin abidda keessatti ilaalaman abidda keessatti ilaalamaa jiran kun dhaloonni sirriin, dhaloonni yaada waaqayyoo ilaalanii jiraatan, dhaloonni qajeelfama waaqayyoon jiraatan abidda keessaas hin ba'u, qilleensa keessaas hin ba'u. Baay'ee yoo qilleensa iyyuu qilleensi gidduu kanaas ittiin bu'u maqaa gooftaa Yesuusiin. Ati nama sirriidha. Qilleensa duukaa midhaan kosii duukaa yoo qilleensatti ol darbatame iyyuu keessaatti adda ba'ee qilleensa keessa hafee gombisaatti hin gala. Kanaaf wanta gidduu kana ta'aa jiruun amantii namootaatu ilaalama. Amantii kee ilaali yoona kana obboleettii ko. Amantii kee ilaali yoona kana. Yoonaan kana kadhannaan kee, yoonaan kana tajaajilli kee. Yerootti qilleensa amantiin namootaa yerootti ilaalamu kana keessa namoonni amantiin isaanii adda ba'u. Malee yeroo kan hundumtuu nagaadha. Yoos waan gidduu kana ta'aa jiruuf maal gochuu qabna reenuu gidduu kana kan jedhu qabxii muraasa irratti hin dubbadha. Yoos waan gidduu kana ta'aa jiruuf nuti gidduu kana maal gochuu qabna ree? Ani maal gochuun qaba? Isin maal gochuu qabna? Nutoo maal gochuu qabna gidduu kana kan jedhuu fi raafamuu dhiisnee yeroo rakkinaa obsaan dabarsuu qabna. Yeroo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos dabarfamee kenname guyyaa sadan sana namoonni raafama guddaa keessa turan. Karaa garaagaraa isaanitti meera. Mana qulqullummaa kana jedheen Yohaannis boqonnaa 2:19 irratti mana qulqullummaa kana diigaa ani garuu deebiseen ijaaraa, guyyaa sadiittan deebisee ijaaraa jedheen. Yeroo sana dubbate waa'ee mana qulqullummaa sanaa ton taane waa'ee ofiisaa dubbate. Guyyaa sadiitti du'ee ture gaafa guyyaa sadaffaa akka ka'u isaanitti hime. Kallattiidhumaan immoo bakka biraattis itti meera. Guyyaa sadiif nan du'a deebi'ee nan kaa'ee dheera. Mana qulqullummaa kana guyyaa sadiitti nan diigaa guyyaa sadiitti deebisee nan ijaaraa ittiin jedhe. Yeroo diigamuu kana obsaan dabarsuu qabu turan bartoonni malee raafamuu hin qaban turan. Yerootti diinagdeen dhalootaa diigame fakkaatu. Yerootti haalli barnootaa, haalli mana barnootaa, haalli tajaajila waldaa kiristaanaa, haalli gabaa, haalli jireenyaa yerootti diigamaa fakkaatu kana keessa dhaabbadhaa obsaa hin darbaadha Waaqayyo. Hin darbanan dabarsaadha Waaqayyo. Kanaaf bartoonni obsuu qabu turan. Nuti as obsuu qabna. Hin ka'a waanta ta'eef deebi'ee diinagdeen kufe hin ka'a waanta ta'eef obsuu qabna. Waaqayyo hin dabarsa waanta ta'eef. Inni ijaarama kan keenyas guyyaa sadiitti deebiseen ijaara akka jedhee gaafa guyyaa sadaffaa akkasuma hin godhe. Har'as akka dubbate godha Waaqayyo kan kee. Akka seexanni dubbate miti. Akka biyyi lafaa dubbate miti. Akka namni sirratti dubbate miti. Akka Waaqayyo dubbate hin ta'a. Guyyaa sadaffaatti deebiseen ijaara akka jedhe deebiseen ka'a akkuma jedhe hin ka'e. Abdiin namootaas hin ka'e. Gidduu kana hin raafamin dhaabbadhu. Raafama kana keessatti harki Waaqayyoo si qaqqabata. Wanti si jalaa si raasaa jiru qilleensi sitti ka'e maqaa Yesuusiin mana keerraati hin dhaabbata. Hin darba yeroo isaa fixee hin darba. Yeroo kennamee fi amma fixutti obsi dhaabbadhu. Ermiyaas boqonnaa 29:10 kaastanii yoo dubbistan macaafa Ermiyaas raajichaa akkas jedha. Ani harka Baabiloonitti dabarsee waggaa 70 nan sin kennaadha saba Israa'eliin. Waggaa 70 booda immoo Israa'el yaadadhaa'edha. Sabi Israa'el waggaa 70 kana amma fedhe cimaatu ta'an harka isaaniitii ba'uu hin danda'an. Waaqayyotu yeroo kenne, Waaqayyotu waggaa 70 jedhe. Yeroon Waaqayyo kenne gaafa ga'u gadi dhiisuun dirqama isaati, gadi dhiiseera. Har'as wanti biyya keenya jabeessee ciniinee qabe yeroon isaa ga'eera gad dhiisuudhaaf jedha, deemuudhaaf jedha. Yeroo isaa fixee deemuudhaaf jedha. Rakkinni mana keerra jiru, wanti gidduu kana obboleettii ko si boossisaa jiru, yeroo isaa fixee deemaa jira. Yeroon gaddaa raawwachaa jira. Yeroon rakkina kee raawwachaa jira. Waaqayyo yeroo gammachuu tokko sii fidee dhufaa jira. Haleluuyaa. Raawwateera akaasee mana keerraa gaddi dhaabbateera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoos waan gidduu kana ta'aa jiruuf gidduu kana maal gochuu qabna ree isa jedhuuf kadhachuu qabna. Luqaas 22:39 yoo ilaallee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dabarfamee kennamuudhaaf yeroo jedhe bartootaan kadhadhaa qoromatti akka hin galleef ittiin jedhe ofiisaas kadhachaa ture. Gaafa iddoo kadhannaatti deebi'ee dhufu haala gidduu sanaa gadda gidduu sanaatiin kan ka'e bututanii qaamni isaanii dadhabee raafanii otoo isaan jiranii isaan argee maaliif raftu ka'aa kadhadhaa qoromatti akka hin galleef jedhe. Kadhachuu dura icciitii kadhannaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaayyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhadhaa kan isaaniin jedhee ofiisaa kadhannaa isaaniitiin du'arraa dabarfamee kennamuurraa ooluuf otoo hin taane akka isaan kadhannaa yeroo sanaatiin qorumsa yeroo sana ta'u akka isaan damdamataniif akkas isaaniin jedhe. Garuu isaan dadhabanii argaman. Kadhannaa Yesuus kadhadhaa jedhee
akka ofiisaatti noloton taane akka isaan qorumsa ittiin damdamanataniifidha. Har'as kadhannaa keenyaan damdamachuu dandeenyu qormaata biyya irratti dhufe qormaata dhaloota irratti dhufe kan nuti ittiin ooluu ittiin damdamachuu dandeenyu yoo kadhanneedha. Gidduu kana jilbi kadhannaa kee haareeffamu maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Yeroo baay'ee kadhannaan biyya keenya ilaalamuu qaba. Yeroo waldaa kiristaanaa keessatti yeroo koronaa yeroo waldaan cufamee ture namoota muraasaaf eeyyamamee namoonni yeroo kadhatan iddoo garagaraatti waldaa garagaraatti nan ilaala nan tilmaama. Yeroo manattis namni kadhatu nan ilaala. Kadhannaan keenya yeroo baay'ee yeroo isaa kan nuti finnu kadhannaa oton taane yerootti waaqayyoon kasasnu yookiin yeroo waaqayyoo irratti gungumnuudha baay'eensa. Kun biyya keenya irratti ta'uun qabu abbatu biyya keenya irraa ka'u yerootti jennu jira. Taatee bara dhumaa kadhannee hambisuu hin dandeenyu kadhannee damdamannee keessaa fuudhuu dandeenya malee. Yaa waaqayyo keessaa hambisannee keessaa fuudhuu dandeenya. Kun immoo haafochuu hin dandeenyu. Taatee bara dhumaa kadhannee hambisuu hin dandeenyu. Kadhannee keessaa fuudhuu dandeenya malee. Kanaaf gidduu kana maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waldaa kiristaanaaf dhaloota keenyaaf humni kadhannaa haga dhiifamu. Kadhannaa keetiin gidduu kana furmaanni gara mana kee dhufa. Kadhadhu waan hiika dhabeef waaqayyo hiika fida. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin humni kadhannaa dhaloota keenyaaf haga dhiifamu. Sadaffaa waan gidduu kana ta'aa jiruuf maal gochuu qabna ree? Akka waaqayyoon wajjin jiru amanuu qabna yookiin beekuu qabna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo ture qurxummii lama buddeen 5 namoota 5,000 nyaachisee isaanirraa adda ba'ee kadhachuuf gaafa ka'u isaan immoo doonii yookiin markabaan galaanarra ce'uudhaaf ka'ani. Qilleensi isaanitti ka'ee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bishaanirra miillaan deemaatti dhaqe. Jennaan ila kun ekeraadha jedhan laga gamatti gaafanni waan ajaa'ibaa godhee buddeen muraasaan nama baay'ee nyaachisee irraa hafaa godhu ati dhuguma raajicha waaqarraa dhufeedha jedhu. Haalli hamaan yerootti dhufu qilleensa irratti immoo kun ekeraadha jedhu. Dhaloonni keenya kan inni waaqayyoon amanatu gaafa buddeen nyaatu qofaadha. Waaqayyo gaafa rakkinaas hin amanama. Waaqayyo abidda keessattis hin amanama. Waaqayyo rakkina keessattis hin amanama. Galaana keessattis hin amanama. Inna ana hin sodaatina ittiin jedheen amantii isaaniitu ilaalame yeroo kana. Amantiin keenya kan inni ilaalamu yeroo rakkinaa keessattidha. Qilleensi eddee itti ka'eeti Yesuus ta'uusaa irraanfatanii ekeraadha jedhan. Har'a waaqayyo namatti amananna nuti. Hamma abbaa qabeenyaa tokkotti amanataa dhaloonni keenya. Hamma nama cimaa tokkotti amanataa amanadhu waaqayyo sin oolchaa jedha. Waaqayyo kan inni amanamu buddeen nyaachisuu qofa irratti hin turre. Buddeen nyaachisuu qofa irrattis miti. Galaana ceesisuu irrattis hin amanama. Kan dhaloota baay'ee danqe barana maqaa Yesuusiin amanadhuun si ceesisa. Hin ceesisu nama baay'ee ta'eyyuu barana karaa sii ta'a. Haleluuyaa. Gidduudhuma kana immoo haalli rakkisaa yoo jiraateyyuu haalli abdii nama kutachiisu haalli abdii nama godhu taatee bara dhuma baay'atoo ta'eyyuu gidduudhuma kana iyyuu immoo misiraachoon hin ta'a. Gidduuma kana immoo afaan namoota baay'ee misiraachoo hin haasa'a. Luqaas 24:33 yoo ilaaltanii warri karaa Emaa'us irra deemaa turan gaafa Gooftaa Yesuus isaanitti of mul'isu dhaqanii namatti misiraachoo himani. Warra gaddaa jiran gidduutti dhaqanii misiraachoo himani. Afaan karaa Emaa'us irratti abdii kutannaa haasa'etu achiitii ba'ee misiraachoo himuu jalqabe. Afaan abdii kutannaa haasa'aa turetu misiraachoo dubbate. Gidduu kana afaan namoota baay'ee irraa dubbiin hin geeddarama. Abdii kutannaan du'a haasa'uun milkaa'ina dhabuu haasa'uun har'aa jalqabee mana namoota afaan namoota irraatti shirru kutama maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Afaan kee gidduu kana misiraachoo shinaasa'a. Hamma afaan kee misiraachoo haasa'utti gidduu kana jireenyi kee nagaan kee hafuura qulqulluudhaan hin geeddarama. Atiyyuu kaatee misiraachoon himta. Qooda balballi sitti cufamee boo'aa turte sirraa banamee fira fagootii qabdu hiriyaa fagootii qabdutti atuu kaatee kaan silkiidhaan kaan qaamaan dhaqxee namoota baay'eetti misiraachoon himta. Qooda rakkinaa qooda yaaddoo qooda boo'ichaa kolfi gammachuun mana kee irratti hin ta'a gidduu kana. Mee waaqayyoon sagalee kana ana wajjin ta'ati waaqayyoon hin kadhanna. Haleluuyaa. Kadhannaan furmaata fida biyya keenyaaf saba keenyaaf dhaloota keenyaaf. Mee ana wajjin hin kadhadhaa. Dhagaan Yesuus irra ture hin galagale gaafa guyyaa sadaffaa. Dhagaan rakkinaa dhagaan yaaddoo dhagaan gidirfamuu dhagaan rakkinaa dhagaan milkaa'ina si dhowwe maqaa Yesuusiin hin galagala sirraayyuu sa'aatii kana. Yesuus dhagicha galagalchee akkuma ka'e hin ka'amul anni dhaloota gidduu kana dubbichi hin geeddarama. Atiyyuu kaatee misiraachoon himta. Miidiyaa irratti misiraachoon hin ta'a gidduu kana. Biyya irratti misiraachoon hin ta'a gidduu kana. Dukkanni biyya keenya irraa shin godaana. Haleluuyaa. Gidduu kana misiraachoo dhageessa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin waa'ee keef ajandaan hin fakkaanne karaa nama abdii kan hin qabne boo'icha keessa kan jirtu baratti abdii kan kutatte la waaqayyo gidduu kana obboleetti koo waa'ee keef nan dhufeedha. Waa'ee keef nan dhufa gidduu kana waan ati abdiitti kutatte waan ati itti boosseedha waaqayyo gidduu kana lafaa kaaseen hojjedha. Sati yeroo fixeef yeroo fideera gidduu kana misiraachoo sirratti taa'eedha waaqayyo. Haleluuyaa.
yaa waaqayyo sagalee kana waan nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Ameen ameen.